السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu kabajamtoota obboleewwan kiyya ilmaan Oromoo akkam nagaa fayyaadha baga jiraattan baga har'a geessan isiniin jaa inshaallah ammallee rabbi haftee umrii keessanii keessa barakaa isiniif haa kaa'u. Seenaamee waa'ee mucattii Oromoodha kan biyya Beeruut keessatti rakkataa jirtu irraa dubbachuu barbaade. Kanaaf yeroo seentanitti yaada kiyya kana agartee wal fakkaataa yaada namni qabda yoo jiraattan akka irraa dubbattaniin barbaada. Rakkoon tokko erga argame booda osoo hin taane kan namni tokko waliif dhimmamu osoo rakkoon tokko irra hin gahin waan kanaaf kan dhimmamuu qabnu jechuudha. Obboleewwan kiyyaa wanti jechuu barbaade obboleettii teenya intala Oromoodha biyya Beeruut keessatti Arabni itti cufteeti shintibeetii keessa nakaahaa jirti jette. Viidiyoo ishiitillee isinii maxxanseetiin jira, miidiyaa kanarraas deemutti jira. Kanaaf obboleettii teenya tana gargaaruun dirqama keenya. Guyyaa lama dura ni yaadatama mucattiin Amaaraa takka Arabni tiktookii irratti viidiyoo ishii waraabdee waa'ee gartee raatiba siifin kennaaf hin kennuu irratti hundi keenyayyuu ajandaa godhannee waan san irratti dubbanneeti mucaa san akka achi deemtu goone jechuudha. San sababni taateef qabsoo gartee osoo Amaaraa, Oromoo, Tigree hin jiini gartee hundi irratti viidiyoo waraabee mucaa saniif sagalee taheeti gartee biyya Joordaan natti fakkaata. Akkasitti mucaa san achi keessaa hin baasan dhaqee baasee jechuudha. Qoonsilaan achitti argamu. Mucaan Oromoodhaa tun ammoo har'a viidiyoon ishiidhaa gadi bahee biyya Beeruut keessatti Arabni hulaatti cuftee nyaataa dhugaatii malee azabamaatti jirti. Mucaa tana bifa isheedha hammanaan dura waan fakkaattu hin beeknu amma garuu yoo laaltan hedduu nama rifachiifte jechuudha. Namummaan qaamni namummaa coraan namummaadhaa irraa deemee akkas fakkaatti. Mucaan tun mungkin akkasii fakkaatu ta'a amma dura. Amma garuu sababa gartee rakkoo adda addaatiin sababa nyaataa dhugaatii dhabuutiin akkasitti gartee gurraachottee akkasitti du'aatiin jiran qaqqabajaa jirti. Kanaaf nuti ilmaan Oromoodhaa osoo wanni tokko nurra hin gahin dura osoo mucaan tun lubbuudhaan jirtuutii qaqqabuu danda'uu qabna. Imbaaseen Beeruut keessatti argamu mucaa tana odeeffatee iyyafatee irra gahee rakkoo ishiin keessa jirtu san keessaa furuu danda'uu qaba. Akkuma qoonsilaa Joordaan mucattii Amaaraa san dhaqee gartee intala san jalaa baasetti tanallee rakkoo kana keessaa baasuu danda'uu qaba jecha. Kanaammoo akka uummanni kun rakkoo san keessaa dhaqee ishii baasu kan godhuu qabu hawaasa. Hawaasni miidiyaa sooshaal miidiyaa fayyadamtan dhiibbaa mucaa tanarratti gartee gahaa jiru kana sagalee tahaafi hadaraa keessan. Ani hangaan dandeetti yaaleetiin jira. Viidiyoon sun jalqaba tiktookii irratti kan maxxanfame. Tiktookii irratti maxxanfame san jala deemee itti barreesseen jira hanga danda'amaa ta'e tokko namni sun na deebisuudhaaf yaani yeroo hin arganne haa ta'uu hin beeku. Irratti yaaleetiin jira jechuudha irratti barreessitiin jira. Yeroo baay'ee itti garagalee barreessitiin jira. Liinkii tiktookii saniidhaa isiniif hin maxxansa. Shamarran kan waraabee namni sun tarii namuma gartee intala tana waraabe ta'uu danda'a. Abbaan tiktookii saniidha. Kanaaf hamma danda'amaa ta'e uummanni keenya ilmaan Oromoodha mucaa tanaaf sagalee ta'uu danda'uu qabdanii abduu ishii tame jetta. Feesbuukii kana jala isheen viidiyoo ishiidhaa maxxanseetiin jira. Sa'aatii tokko dura immoo sa'aatii lama duraan viidiyoo ishiidhaa maxxanse. Kanaaf hedduu nama rakkatee, hedduu nama dhiphatee, hedduu nama agartee dararamaa jiruudha. Mucaan tuni warri Bahareen jirtan, warri Beeruut jirtan jechuudha. Beeruut jetti. Kanaaf warri mucaa san beektan bakka ishiin daladdu warri beektan warri walitti dhufeenya amma dura qabdan akka imbaaseen bakka san dhaqu gartee imbaasee Beeruut keessa jiru dubbisuudhaan gargaara. Yookaan ammoo uummanni gartee bakka biyya adda addaa jiraattan agartee biyya Itoophiyaa, Suudii, biyya Faranjiitis ta'ee biyya kamuu keessa warri jirtan viidiyoo mucaa tanaadhaa tana agartee irratti waraabuudhaan sheer godhaatii sagalee ishiidhaaf ta'a. Dubbiin dhimma lubbuuti. Lubbuun immoo faaciin qabdu lubbuudhaan wanti taphatan tokko illee hin jiru. Kanaaf akkuma kaleessa ishii Amaaraa san agartee viidiyoo irratti waraabame a'uuzu billah al tokko noof dhiifama namatu natti bilbilee zaajana godhe addaan nu baase. Kanaaf yaa ilmaan Oromoodha miidiyaadhas yoo fayyadamuu taate gartee saba biraatii gadi hin jiru. Miidiyaa kanarrattis kan taphataatii oolu kan wal nyaataa oolu ilmaan Oromooti.
ajandaa biraatiif iyyuu ajandaa godhatanii tolii gadi horiitan dhimmi mucaa tanaadhaa dhimma keessan ta'uu danda'uudha qaba. Akka dhimma keessanitti mucaa tanaaf sagalee ta'uu danda'uudha qabdan hadaraa keessan. Miidiyaa irratti fayyadamuun waan akkanaa kanaaf ergan taane bu'aa tokkollee hin qabu. Yookaan miidiyaa irraa gala wal arrabsuu fi gandaa wal qooduu yoo taate bu'aan keessan miidiyaa kan fayyadamtan yoo kanaaf taate miidiyaatti dhiisa bu'aan qabu kana fayyadamuun. Gandaa wal qooduu fi wal arrabsuudhaaf namni gartee lafarratti wal arrabsa jechuudha. Garuu erga miidiyaa kana bananne erga immoo gartee hawaasa wajjin fayyadamne akka ilma namaatti gartee irratti dubbanne eega jenne waan bu'aa qabu irratti dubbachuu danda'uudha qabna. Akkanuma lafuma kaaneetuma waan hin taaneefis waan nu hin dakkalleefis waan nu galchuufis gartee haasaatii oolurra rakkoo akkanaadhaa kana gaafa argame wal bira dhaabbannee wal utubuu danda'uudha qabna. Lubbuudha wanni kun immoo lubbuu wal baraaruu dirqama keenya jechuudha. Osoo danda'ame qaamanuu dhaqanii irratti hirmaatanii das ja'a. Hin danda'amu miti bakka jirtan taa'atii viidiyoo irratti waraabaa viidiyoo ishiidha kana gabbuusa sheer godhaa gama feesbuukaa gama tiktookaa gama miidiyaa hawaasummaa hundarratti sheer godhaadha mucaa tana akkachi keessaa baatu godhaan isiniin ja'a. Silaa maaliifuu Beerut namni gartee baharaan hin deemu mucaan tuni seerumaan kan deemtu jechuudha waan barbaadellee yoo ta'e biyaansi mastaawaqaa hin dhabdu mastaawaqaa paaspoortii maleellee hin deemamu. Erga paaspoortiidhaan deemti ta'e warri mucaa tana ganda ishiidhaa beektan irraa dubbadha maqaa isiitillee himattee jirti ganda isiitillee himatteeti jirti. Ani amma ganda san hin beeku takkaa dhagee hin beeku ganda san irraa dubbachuudhaaf ana dhiba maqaan gandichaadha. Ganda erga maqaan beekne immoo wanti irraa dubbatan tokkollee hin jiru. Dirqama waan tokko irraa dubbachuudhaaf waan sanidhaa beekuudha qabda. Maqaa waan saniitis irraa beekuudha qabda. Kanaaf ani maqaa gandichaadhaa waan hin beekneef ganda koyyuu moo ganda maalii ja'a hin beekan. Ijoolleen immoo gartee mucaa tana biyya keessan taate sirritti waan agartee biyya sanillee beektaniif maqaa ishiidhaa guutuu wajjin viidiyoo ishiidhaa kana manxassa akka gartee mucaan tun rakkoo kana keessaa baatu gargaara sababa ta'aafi daldala ta'aafi mucaa tanaaf riqicha ta'aafi. Sagalee natti bilbilee addaan na baase yaake sagaleen kiyya dhagahamu sagaleen kiyya dhagahamu mee sagalee yoo dhagahame lakkoofsa tokko barreessa. Namatu giddi marraa meeqa bilbilee addaan nu baase yeroo meeqa yeroo baay'ee irratti cufuudhaaf yaaliin jira garuu namni erga bilbilee sagaleen irraa badaniin beeka. Yoo sagaleen kee hin jirre tahee lammataan deebi'ee seena sagalee naa barreessa tokko yookaan lama naa barreessa yoo sagaleen kee dhagahame tokko barreessa. Okay. Beeruutiin jira. Okay. Bareeda Beeruutii yoo jiraatte. Ergaa Beerut jiraattee viidiyoo mucaa tanaadhaa agartee ana jala seeniti achi jala gabuusiti manxasi warra imbaasetti keessanis itti ergaa imbaasee mucaa tana biyyarraa fidee mana dalagaadhaa san ishii galche akka bakka sanii dhaqee gartee rakkoo san keessaa ishii furu godha. Hadaraa keessan ilmaan Oromoo garaa walitti hin jabaatina namni miidiyaa fayyadamuu erga fayyadamuu taate rakkoo akkanaa kanaaf erga hin taane fayyadamuun keessanuu bu'aa tokko hin qabu. Namni waa lamaaf miidiyaa fayyadama. Yookaan sagalee hawaasa isaatiif ittiin ta'a ittiin barsiisa yookaan ammoo gartee isa namni gartee sagalee ta'u kana sheer godha barumsa ammoo isa barsiisurraa barumsa san barata. Kanaaf mucaa tana lubbuu ishiidhaa baraaraa imimmaan buuftee himatteecha imimmaan buuftee osoo ilma dhiiradhaa taate hanga takka hin dandamata jenna shamarran ammoo gartee hangam akka humna qabdan hangam akka gartee waan akkanaadhaa kana dandeessanitti hammaltan isintu beeka. Nuti immoo hamma gartee dandeettii keenyatti waan nurraa eegamu kamiyyuu ni goona ammaaf sagalee isiniif hin taana mucaa tana gartee hadaraa keessan keessafuu warri Beerut keessa jirtan akka mucaan tuni gartee rakkoo san keessaatti baatu godhaa jecha waan hin nyaadhuun qabu waan hin dhuguun qabu jettee jirti. Hammaama keessatti natti cuftee na biraa deemti viidiyoo ishiinarra waraabde kanallee himtee jirti akka carraadhaa gadi na baaftee arabattiin jawwaala namaatiin viidiyoo kana isiniif waraabaa jira jettee jirti. Viidiyoo lamatu jira viidiyoo lamanuu isiniif maxxaseetiin jira. Kanaaf viidiyoo san irratti dhagaatii achirraa gabbuusaa gama miidiyaa keessaniittinis maxxassaa inni sheer gootanillee sheer godhaa gama tiktookiitiin akkuma mucattii amaaraa guyyaa lama dura gartee arabni viidiyoo irratti waraabdee mucattii san imbaasin qoonsilaan biyya san keessatti argamu dhaqee achi keessaa isii baasanitti intala Oromoo tanaaf illee sagalee ta'uu danda'uudha qabnaan isiniin ja'a. Waan kanaan isiniin jedhu osoo hin taane akka dhimma keessanitti fudhadhaati deematii gartee sagalee mucaa tanaaf taha guyyaa tokko guyyaa lama bullee gartee achi keessaa baatee isii akka mucaa amaaraa tanatti baheen jira alhamdulillah jee viidiyoo waraabu arguu danda'uudha qabnaan isiniin jaa inshaallah.
ganda guutuu jetti ani hin beeku gandichaanii takkuma dhagee hin beeku oromiyaan guddaadha oromiyaa hunda danda'ee beekuu hin danda'u aan ofii kiyyaaf kutaa tokko keessatti kan hin dhaladhe kutaa kiyya sanoo seeran hin beeku jechuudha. Kanaaf ganda guutuu akka ishiin jettee ani ni shakka barreessee gamtaan jiru afaan ishirraa hin barreesse ganda guutuu jettee jirti ijoolleen ganda guutuudha agartee mucaa tana namni beektan warra beeruutu keessa jirutti gartee lakkoofsa ishiidhaa geessati achirraa agartee akka mucaan tuni qoonsilaa bakka saniidhaa qunnamtee achi keessaa baatu gargaaraan isiniin ja'a gaaraa walitti hin jabaatin almaan oromoodha saba biraatiifuu sagalee ta'aa jirtan mucattii amaaraa sanaan wallaahi laazim hedduu cinqameef hin ture guyyaa lama keessatti mucattii sanachi keessaa baasan araba madaamii irratti waraabaa turte viidiyoo raatiba siif hin kennaami siif hin kennu jetteeni gartee akkasitti irratti waraabaan turre mucaan suni amma kun achi keessaa baate alhamdulillah sanuufuu sagalee taa turrecha viidiyoo ishiidhaan sadii moo afurii maxxansi isiin tala oromoodhaa tana hoo tun imimmaan buuftee gartee rakkatutti hin jira dheebatu hin jira beela'uu hin jira wanni nyaadhu hin jiru wanni dhugu hin jiru arabni mana natti cufteetti deemti hammaama keessatti natti cufteetti deemti akka carraateetiin har'a gadi bahee viidiyoo kana isinii waraabee yaa ilmaan oromoo waan biraa naaf hin godhinaadha lubbuuti yana dhaqqabaadha kan jetti nama akkanatti isinitti watwaatutti jirutti dhiiftaniire isa arabaa wajjin gartee viidiyoo waraabaa ooluhu numa sagalee taataniifi kanaaf oromoo jalqaba waa'ee keessaniidha eenyummaa keessan waan barbaade haa ta'u waan fedhees haa ta'u fokkattuu feetes haa taatu ishuma teessan sanaaf sagalee ta'a akkuma isiisaniif sagalee taatan sanitti viidiyoo ishiidhaa gabbuusaa manxassaa wal biraan gaha yaa kee dhimma lubbuuti wanti kun kalaas irra gara gaggalee deddeebiyaa wal kadhataatiin oolu ofirraa beekatii godhaa waan kana ofii keessaniif ofirraa beekatii waan kana godhaadhaa mucaa tana dhaqqabaan isiniin ja'a waan biraatiif iyyuu asirratti wal arrabsaatii ooltanii gandaa wal qoodatii ooltanii anatu irra jira anatu irra aanaa anatu goota anatu luqnaa anatu jagnaa waan meeqa waliin jaatee ooltan jecha ani sanyii maaliitii ani sanyii mootiitii ani sanyii akka kana garuu nama rakkate nama lubbuu isaatiif watwaataa jiru akkamitti gartee itti dhiistanii bira dabartan isinitti ulfaatin sheer yoo gootan namni biraa arguu danda'a isin yeroo sheer gootan namni biraa isinirraa gabbuusee manxasuu danda'a biyya namaa keessa waan jirruuf wanti wal gargaaruu dandeenyu sagalee waliif ta'uudha sagaleen akka itti waliif taanu dirqama laayivii dubbachuu qofaadhaanii miti viidiyoo nama saniidhaa buuftee miidiyaa kan keetti irratti yoo manxasite akkuma waan sagalee taatee akkuma waan laayivii dhuftee dubbatteefitti lakkaa'ama viidiyoon sun nama baay'ee bira gaafa gahee dhiibbaa uumuu danda'a gaafa dhiibbaa uume immoo gartee qaama dhimmi ilaallatu bira gahee furmaata tokko fiduu danda'a jecha kanaaf mucaa tana lubbuu ishiidhaa baraaraan isiniin ja'a hadaraa keessan intala oromoo tana hamma ishiin achi keessaa baatu ajandaa nuuf ta'uu qabdi inshallah ishillee rabbiin achi keessa haa baasu biyyi namaa biyya namaati islaahu biyya namaadhaa deemuun xiqqeenya irratti immoo xiqqeenya biraadhaa rakkina irratti rakkina biraadhaa keessa gaafa sheente hedduu namatti ulfaata keessaa intala shamaraa gaafa taate immoo hedduu tokko nama dhukkuba hanga feetallee michuus taatu badduus taatu rakkatuun qabdu jechaadhaan akka gama kiyyaatiin kan hin jiru kanaaf viidiyoo as jala jiru asirraa gabbuusaa gama tiktookiitiin manxassaa gama feesbuukiitiin manxassaa sagalee mucaa tanaaf taate achi keessaa baasan agarsiisa fayyaa ta'a jiraadhaa galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh